Rabbi si kadhannaa mootii samiidachi haala mala keenya nu bareechi hamiidhaaf nami marraa bayni oolchi gaafa guyyaa galaa khatimaa nu tolchi. Duuba booda kaasaan gurbaa hirriibarraa akka waa fiduu fi deeme rasuularraa akkana jedhiini deemi nabii biraa akkana siin jedhan Abubakrii Umar nageenyi ilaahi haa jiraatu sirraa akkas jedhanii fi ergan nabii biraa geessuudhaaf ergaa jaraa deeme kaadimtichi gaafa guyyaa galaa khatimaa nu tolchi. Erga salaamtati wanti nuuf jettuuni haja waan erganiif gurbichatti manii gurbicha akkasiin nabitti erganii laaqanatu gahee jira yeroo sanii waan ittiin laaqanaa sana gabbuusanii akka gurbaan fiduuf nabitti erganii ta'anii eeggatanii haga dhufuuf ergichi gaafa guyyaa galaa khatimaa nu tolchi. Gurbaan deemee dhaqee gara jarri erganii assalaamu alaykum rasuulan jedhanii Abubakrii Umar akkana jedhanii waan laaqanaa nyaannu nuuf geje jedhanii kana jechuun immoo waattiin unatanii akkana jedhanii deebiseef nabiini deemii bira dhaqee nyaatannaaf jedhiini isin qaata nyaataan itti unattanii yoo laalle waan rasuulli jedhaniin ni jabaata dubbichi gaafa guyyaa galaa khatimaa nu tolchin. Gurbaan itti dhufee akkana jedhanii isin qaata nyaattan itti unattanii jedhii itti himinaan jedhan nabiini fiigaa itti dhufan jarrifatanii ergamaa ilaahii bira tatta'anii yaa rasuula rabbii yoom nyaanne jedhanii foon obboleessa keessanii nyaattan jedhaniini jarri wanni jedhee waa xiqqoodha siini gadi ciisee jennaan kaadimtichisaani walitti asaasanii akkana jedhanii maaf akkanarra faasila gurbaan kuni jedhanii dubbatanii rafnaan kaadimtichi gaafa guyyaa galaa khatimaa nu tolchin. Akkana fakkaata wanni qabdu amiini Abubakrii Umar jarri gaariin suni waa guddollee miti wanni isaan ja'anii anis wannan tuqeef beekaa yaa ikhwaanii yoo warra baranne siniif tuqeanii bal'inaan baratuuf laal kitaaba bani dogongora kiyyana gorsaa ikhwaanii kan hin dogongorre gooftaa samiif dachi gaafa guyyaa galaa khatimaa nu tolchi. Rabbi si kadhannaa mootii samii dachi haala mala keenya nu bareechi hamiidhaaf nami marraa beenu oolchi gaafa guyyaa galaa khatimaa nu tolchi. Kan jara akkas tahe keenya akkam laata ganamaa galgalaa maqaa walii nyaata halkanii fi guyyaa namu wal hamata yaa rabbi nuun godhin warra jajallata kan maqaa wal nyaatu islaama fakkaata mee ati nutiisi abbaa rahmata taqwaateeti waliin nuuf kenni sabaata namni siin eeggamu takkaa yoom jallata yaa abbaa rahmata haqiiqaa diin nuuf galchi gaafa guyyaa galaa khatimaa nu tolchin. Waan jara qunnamee angaafan dhagahee hedduun ajaa'ibee raajinatti tahee yaa khaaliqa kiyyaanoo yoom maal tahee hamturraa gatta'aa xiqqolleessoo tahee yaa khaaliqa kiyyaa ilaahii ol tahee kannati sun jiruu waan fedhellee tahee ati na itifadhu ilaahii ol tahee hamturraa na eegi xiqqos guddoo tahee yaa ilaahii ol tahee booddee teenya bareechi gaafa guyyaa galaa khatimaa nu tolchi. Abubakrii Umar sahaabaa rasuulaa jarri caalumsatti sadarkaa awwalaa ummata isaa keessaa jarri hundarra caalaa kulafaa raashidaatti jarri jaalallee rasuulaa jarri akka keenyatti yoom bakka hin taane oolaa diin rabbii ol qabuudha yoomuu yaadni jara.
قويا عدوي والله الكنفول ربي دابت صلاتي كالتابلا هندمت رجالا صحاب الرسول فكين كبندرتي قاف قويا قلا ختمان تلتم أمس قويا تكو صحاب النسانه غرر قما ربي هاسا دفني مران فوني أفان كيساني قبدني مالجدني قافتني قما الرحماني دوبا ديبسني صحاب النسانه نترقا فوني أچوديفني ترر جدنين دبي أجائبا ديبسيف نبيني فوني سهلالا چولي ديفتني غرو كنبولا كيساني تمجرتني halkanii fi guyyaa isa hamachuuni dhiifama gaafadhaa obbolaa keessanii yoonni siniif dhiise rabbiini si kadhanna yaa rahmaani mee ati nu qajeelchi gaafa guyyaa galaa khatimaanu tolchi isiniifan himaa ammas yaa ikhwaanii meenarraa caqasaa gurra qalbiitini ergamaan rabbiiti sahaabun nisaanii osuma deemanuu gaangeeduutu arganii akkana jedhanii ergamaan rahmaanii itti dubbatanii sahaabaa isaatini haga garaa guuttatutti namtichi jedhanii baktii kana nyaachutu caalasaaf jedhanii hamiira nyaaturraa foon obbolaa keessanii bakka inni hin jirretti maqaasaa kaaftanii isa san nyaaturraa duuba waa jettanii osoma foon gaangee haraama tahuu beekanii obbolaa muslimaa hamachurra kana caalchisanii waa malee hin jenne ergamaan rahmaanii dubbiin jabduu taanaan kana wassafanii mihdu bakkamtana yaa obbolaa imaanii hedduudha kan jiru kan hojii taate famiini najjinaa yaa rabbii min amali shayxaani ee salphatte insaani والله نجبات دبتي غافا قويا غلا ختمان تلجن ربي سكدنا مؤتي سميف ذاتي حالا ملكينيا نبرتي حميد افنمي مرامين أولتي غافا قويا غلا ختمان تلجن yoo isinnaaf geesse ammas qabergaa gabaabdu yaa obboleessa koo wanti godhuu qabdu jiruun duniyaatu wallahi gabaabdu qalbiin tante yoomuu kheyri si yaaddu nama nasxdinii dhiisisiin fayyaddu bakka hinaafadhaa marrimaan of gubdu rabbii kan kee jalaa gara gortuun qabdu kenna rabbii guddaatiif yaadi waan baddu atis qooda rabbii hubaddu hin dhabdu rabbii kee shakkarii ilaali waan qabdu fayyaa tahee beekumsa ammas horii keessaa tokkon dhabdu warra kanan qabne of cinaa milladhu gaafas ni shakkartaa waahidul ahadu warra obboleessa isaaf gammadu nu haa godhu gooftichi gaafa guyyaa galaa khatimaanu tolchi xumurarra geenye kana caalaan deemnu yaa obboleeyyan koo wanti waliif dhaamnu duniyaan tundumtuu ta'uu haa yaadannu haguma dandeenyuun kheyrii haa hojjannu itti gala keenya mi'aa bareeffannu akkumarraa kanatti mee boriif isaa yaannu gaafas dubbiin hamtuu gara gorruun qabnu waan har'a facaafanne gaafas kan murannu biyya duniyaa tanaa gaturruun baynu duuba haga yoomii kan maqaa walii nyaannu bakka hin jirretti dudduuba waa jennu ammas haasidummaan sharrii namaaf yaannu obboleessi keenya kenna wahii ergannaan kan sharriitti yaannu namuumee ofaa yaadannu hin bareedu kan akkasii gochi gaafa guyyaa galaa khatimaanu tolchi tokko lamaa miti dubbiin hunda laalaa anoo eessan jiraa jedhaa of madaalaa haalli nama himuu kiyyumarra caalaan yaa obboleeytii tiyyaatis yaa obbolaa hamturraa fagaanee kheyri hojjechuu yaala gaafas nu gargaaraa rabbiin keenya mawlan yoo kheyriin qabaannee nu eeggatti balaan rabbiin maal deebifnaa gaafa buune boolla
أتمان نبعسي يا ربي يا الله جلانهم ديم سيسين وففقتا جلا أتر نوفتني ونجن واللالان بكم ساسنوف خنين الرتو سجلا أكا قدن دينيوم برسيفن واللالا علمنا يا مولا نتيسني قونا سوچي غافا قويا غلا خاتما نتولچين دامسا كي يهرا تمور الرانغه erga ko dabarse yo isinnaaf gahe hundana sirreessa waan dogongora tahe kanin dogongorre ilahi ol tahe male ilmi namaa hin jiru eessallee yoo tahe waa dogongorurraa bilisa kan tahe hin jirun jiraatus durisarraas tahe akka keenya miti rabbiin qulqullaahee nu haa eegu malee rabbummaan ol tahee masittan dhaabaddaa sa'aan kan koos gahee amma sanbaa lamaa yoo rabbiin naan gahee waliif dhaamaa deemnaa waan faayidaa tahee ammaaf dhaamsa kiyyaa xumurarraan gahe yaa obbolaa kiyyaa yoo argaan koosin gahe jechaa fi gochallee yoon akka malee tahe yoonan isin aarsee xiqqoos guddoos tahe namaan beeku tahus kan hin beeynes tahe dhiifa manaaf godhaa ansiniif qulqullaahe dhaabbadde kinoo na gahe hin deemu asii achi gaafa guyyaa galaa khatimaa nu tolchin rabbi si kadhannaa mootii samii dachi haala amala keenya nu bareechi hamiidhaaf namii marraame nu oolchi gaafa guyyaa galaa khatimaa nu tolchi 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 rabbi si kadhannaa mootii samii dachi haala amala keenya nu bareechi hamiidhaaf namii marraame nu oolchi gaafa guyyaa